والكبجويا ولندكيسنا والجالجويا مي ولنجبنا ميد أمن جتني والفنان ديمنا حدرا لك زازني قدومنا ولمت لافا ولكنبوننا سنمان استيومي وتركام فنا إن كان من قد قنايت ديمنا كيستو أموتو وانا ولا كينا جبون آمدني بيكنا بين كينا نملكوه في بولهن تاني مؤمنا ودو الله بيكو انكبني منا كونس أمري جبا وفين دقتنا بيلا والتو ينشو إبي والقا فلشو أزاوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء كم نجتني وكوجتني نجافر من ربي سبراجراته على اللي فيديو على ولي تديني وروني حارة جرا channel أشياء ورود أفتن بعنا جان أفتن سنين جرا سبسكرايب لايك وشلون جرا channel هي هذا بلما وروني درو كومنتي جاري ناكيتني جواب نانجتني يا دجاري ناقودن قطع كلا تو ما كسم شير وشلون لايك وشلون هندقتنا سنين جرا وري حارة هذا نمو سبسكرايب وشلون جرا ماسي هي هذا بلما سنين جرا اللي فيديو على فيديو كانوا تروك فيها كلمة فيديو خنا ترتين كيسنا فانا سو ما لك دلقوا فيديو مرة أرجعنا ما فانا ترى قديم فيديو كنا سنين جدا إذا فار اللي ملفوفة يمكن مو كروم قوم عندك اللي يكمل تكدل إنك أبدا سنين بفجرة إسنا مو لايك وتشوران شير وتشوران حاجة ما فيديو كنا فانا ترى واحد تولي رابرنا سنين جدا كم سنة جتنا ست قوم عندك اللي يمكن موتو كروم ملفوف فانا رباتين كروم وفي ملفوف كجنا مس فانا رباتين جتشوران مو قوم عندك اللي أمبيكا إذا كان هيدا ساكن الرامورتني جتشوران haala kanaan irraa murtanii bakka jabaatu kana maaliif yeroo isin affeeltan akka hiikkatu jechuudha. Kunoo kana fakkaata maashaallah hedduu bareeda bifa kanaanii jechuudha. irraa baaftanii jechuudha. Nama akka gubbaa kanan barbaadu saniif irraa baasaara obsumaan na eegaa. Kana egaa waan biraatiin dalaga malee isa maruu hin hedu jechuudha. Kaan ammootu hin bilcheessa. bifa kanaan erga ka gubbaarraa baaftanii kan ammootu ni affeeltanii jechuudha. Akkuma argitan asitti distii qopheeffadheetiin jira. Akkuma jiru muluu isaa affeella jechuudha. Distii keessa keenne bishaan itti buuftanii jechuudha. Bishaanuma qofaan affeeltanii feetan bishaan ho'aatti naquu dandeettanii bishaan qorraatti naqxanii waliin ol danfuu danda'a. Rakkoon qabu gamalachuutu ni ta'a jechuudha. Kunoo bifa kanaan daffeetiin jira takattakee jira. Eegasii ammoo irraa babaaftanii jechuudha. Yaani hin hiittanii jechuudha. Inni mammaramaa waan ta'eef hin hiittanii jechuudha. Haala kanaanii yaani akka waraqaa inabii injiraa miti akka waraqaa inabii itti malan marfuuf kanas hin maran jechuudha. Ruuza wajjiin isa maruuf hin deema. haala kana yoo inni takka lama danfe keessaa baaftan jechuudha. Sirriitti illee bilcheessaan ooltanii akkasumas sosochooftanii kan irraa isinii hiikkate yaani xiqqoo isii ka danfeetiin hin jedhe keessaa baaftan jechuudha. Maaliif dhibbaan dhibbatti achi keessa qofa bilcheessuu hin qabnu waan ta'eef keessaa baafna jechuudha. kunoo bifa kanaan inni dafee dafa waan ta'eef dafee bilchaataa isin ammootu irra sosochooftanii irraa hiikkattanii jechuudha. Kunoo haala kanaan keessaa baasu jira. hanga xumuraati jechuudha. hanga yaani inni xiqqaate haga fixxanitti akkanumatti irraa baasaa deemtanii jechuudha. hiikaa deemtanii jechuudha maraa isaa sanii. kunoo hiikee fixeetiin hin jira maashaallah. haala kanaanii hunda isaatu asii baafadhee amma immoo jidduu keessaa inni waa hidda qabuuf hidda isaa kana adda baasuuf deema jechuudha. Tokkicha kana bakka lamatti mara waan ta'eef garanaan albeedhaan garana gammuree jechuudha. Kunoo akkanatti asinis gammuraa jidduu san keessa hidda isaatti hafa waan ta'eef hidda isaa san keessaa baasaa jechuudha. Kunoo haala kanaan qopheeffadhee jira. amma jidduu keessa gammuree hidda san keessaa baasa jechuudha. hunda isaatu haaluma kanaan wal qixxeeffattanii jechuudha.
Ka jidduu keessaa baaftan sunis innillee waan nu fayyaduuf jiraachuudha booda irratti isinitti agarsiisa. Hin darbinaachuu barbaadeeti. Akkana dirqeessitanii murattanii jechuudha. Maashaallah kunoo kana fakkaata jechuudha. Hunda isaatu haaluma kanaan xumurtanii jechuudha. Nama ganaa kana fakkeenyaaf isin agarsiise. Hundayyuu haaluma kanaan kunoo nama xumureetiin jira. Haala kanaan akkanaa isin qopheeffattanii asitti ammootu kun ammoo waan isaan maruu jechuudha. Akkuma isin argitan shabatiin jira, kuzbaraa, akkasuma uudii kuzbaraa, roozmariin, akkasuma shunkurtii adii fi shunkurtiin ittiin qola'ullee jira, timaatimii daakkamaa qimamee kuzbaraa, akkasuma kamuuna soogidda wanni hundaas qopheeffadheetiin jira. Anuma faana tura. Asii shunkurtii bilcheesseetiin jira. Shunkurtii zayitii xiqqoo xabitti gootanii shunkurtii kana qollaatan jechuudha. Bilcheessitanii xiqqoo ittanii salsaatti dabaltanii jechuudha. Yeroo dursitanii shunkurtiin xiqqoo isin bilchaattee salsaatti dabaltanii yaani shunkurtiin kun isin jalaan gurraachatu jechuudha. Salsaan sunis isin gurraachatu, loonii bareedaa isinii kenna, malkii bareedaa isinii kenna. Kunoo bifa kanaa maashaallah halluu bareeda isinii kennee jira. Amma immoo timaatimii daakkamaa dura daattanii lafaa qabdasa itti dabaltanii jechuudha. Asitti ammoo qimamii dura isinii dubbadhe san mi'eessituu garaagaraa sanas itti dabaltanii jechuudha. Waliin dhooftanii itti qadaadanii ibsan xiqqoo isii. Maashaallah kunoo bifa kanaan ol fudhatee jira, tasabbakee jira jechuudha. Yabbatee jiraachuu kiyyaa tasabbakee jedhanii afaan arabiitiin. Yaani bishaanumti timaatimaa sunillee keessaa gogu jira jechuudha. Yaani eega bilchaate. Haala kanaan erga inni tasabbakee maal akka gootan wajjumaan laalla.
asitti ammoo ruuza itti dabaltanii jechuudha. Ruuza miiccatanii itti dabaltanii jechuudha. Ruuza haga isin barbaachisu ala hasaban nazar jechuudha. Ani jakii yaallaneen itti dabalaa gana barbaachisu isinis haga isin barbaachisu ijuma keessanii ilaalaatii itti dabalaa jechuudha. Yani burcuqqoo lama sadii yoo isiniin jedhe maatiin isin bira jiru xiqqaa ta'uu mala. Kun ammoo shabataa. Kuni kuzbaraadha jechuudha. Shunkurtii adii duratti isinii dubbadhe sanii hunda isaatu bakka tokko waliin dhooftanii jechuudha. Balfuufa kana yeroo hedduu isaan alaa bitatanii waggaa dheeraa bira taa'ee guyyaa takka dalageen beeku garuu warra viidiyoodhuma isinii dalaguuf hin dalagee viidiyoodhuma marachuu jecha isa dalagee jechuudha. Baay'ee nama dadhabsiisaa. Isin ammoo laayik gochuun dagatina. Hayyee egaa akkasii qopheeffadhee kunoo kana fakkaataa bifa kanaan jechuudha. Soogidda itti dabaluun dagatinaa jechuudha. Asitti ammootu kan duratti irraa ciccirruusanii kan isiif fayyadaan gatinaa isiniin jedhee jajjabaataa jidduu keessaa san isa distii keessaa fee jiraa mitiiree shabatii muka qabaa. Muka isaa san hin jisnee muka isaa san ammoo kan hidda isaa kan keessaa yaftasanitti yoo gadi naqxanii jettan affeelamama san distii jala aftanii gubbaan shabatii san yoo itti naqxanii baay'ee tokko urgaa kenna jechuudha. Ittillee hin qabatu jala distiititti. Kunoo kana fakkaataa haala kanaan martanii jechuudha. Nama tokko tokkoon maree isinitti agarsiisaa. Anuma faana tura. Kunoo bifa kanaa jabeessitanii qabdanii martanii jechuudha. Akkanii kennetti. Maanka tokko fudhattanii jechuudha. Haaluma kanaan hunda isaatu martanii waliin geettanii jechuudha. Maashaallah kana fakkaataa kunoo bifa kanaan mareetiin jira. Isinis akkana maraa jechuudha. Kana fakkaataa haala kanaan martanii hunda isaatu xumurtanii jechuudha. Kunoo madisetti illee daradaree jechuudha. Yeroo distii keessa keettanii itti gadi qabaachuudha akka hiikkatee ol isin jalaa hin jinne. Kana fakkaataa. Yaada keessan komantii jala naa qooduun dagatinaa obboleeyyan kiyya akkuma dura na jajjabeessitan laayikii naa godha sheerii naa godha. Warroonni sabiskiraayibii goone yommuu ta'u dagatinaa sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Kana fakkaataa bifa kanaan amma ibiddarra dhiyeesseetii jira. Yeroo tokko tokko kan affeelanii bishaan fooniitiinis ni affeelanii jechuudha. Nuti ammoo bishaan fooniin barbaannu bishaanuma naxaa qulqulluu bishaan daffaa jechuudha. Soogiddumaa fi qimamii yoo barbaaddanii filfila asootii akka kammuuna itti dabaluun dandeettan bishaan sanii yoo barbaadin immoo irrumaa dhiiftanii rakkoo takka hin qabu. Haala kanaan bishaan daffaa yookiin immoo bishaan daffaa sanii maajii takka itti dabalaa jechuudha. Bishaan itti buuftan sun fuula malfuufa kanaa yookiin goomman xiqililii kana kurummoo kanaa jechuudha. Kurummoleen jedhama. Kan isa dhossu ta'uu qabaachuudha. Maaliif ruuzni hin bilchaanne ruuza akkuma itti naqeen jala cufee bifa kana saanii kana jechuudha. Saanii kana itti gootanii saanii kanas itti gadi qabdanii jechuudha. Maaliif akka saaniin kun irraa waliin jenne hin hiikkata ruuzaa waan ta'eef garaa isaa keessi kuduraa fi ruuza waan ta'eef hin hiikkataa jechuudha. Kanaafuu akka nu jalaa hiikanneef bifa kanaan itti qadaannee gubbaan kurree akkasuma waan ulfaatu gubbaan kaanii jechuudha. Yeroo tokko tokko waan ulfaatu yoo isin biraa argame akkasin jalaanii kanneef gubbaan kaa'uu dandeettanii kunoo kana fakkaata yeroo bilchaatu jechuudha. Kunoo danfii isaa maragaan isaa gara saanii ol dhufee jira. Waa maashaallah. Haala kanaanii jechuudha. Nama gubaan marraa baasu jira.
kunoo kana fakkaataa bishaan hin qabu bishaan duraanitti ol guute san hundayyuu fixatee akkanatti shookaadhaan laaltanii jechuudha. Bilchaachuu isaa shookaadhuma kanaan waraantanii laaltanii jechuudha. Waa maashaallah yoo nyaatan ka warri jaalattan isinitti akka tolu abdii qaba. Tarii namni tokko tokko waa kana hin jaalatu. Yaa hundaafuu isin biraa gaheetiin hin jira yaada keessan komentii jalannaa qoodaa isiniin jedha. Akka isinitti tolummoo abdii qaba. Nyaata kiyya hundi keessanuu nutti tolee jettanii yoo nu affeerta jettanii warri isinitti tolee hundi keessanuu guyyaa tokko isin affeera. Kana fakkaataa obboleeyyan kiyyaa bifa kanaan dhiyeeffaniitiin hin jira. Isinis akka akkana dhiyeeffattan abdii isinirraa qaba. Isin ammoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hedduutu akka isin jaaladha, hedduutu akka isin kabaja. Laayik gochuu hin dagatinaa, sheer gochuu hin dagatinaa. Warri haaraa taatan ammoo sabiskiraayibii bakka diimtuu duraa sana amma gurraatti jijjiiramte isii tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya karaa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bil'aafiyaa aleekum waleena haa nyaannu isiniin